Anuma, see, anuma, atuma. Shamarka fuune turtii Oromoo raasa booda walitti deebinee jirra. Piraankiin har'a isiniif gadi dhiifnu piraanki artiist Yanet Dinquuti. Yanet maal jennaani? Yanet biyya Ameerikaa jiraatti. Keezii namni baqataan biyya alaa kana dhufu keezii maaliif akka biyya irraa baate malee biyya alaa kana jiraachuu fi waa himachuu qabda beekte rakkina mootummaa wajjin qabdu biyyatti yoo deebi'e rakkina nama mudataa waan kana kaniin himachuu qabda. Kanaaf keeziin kan kee kun ammoo yeroo gadi fudhatamaa argachuu dhabuun hin mala. Kanaaf maal jennaani mootummaan Ameerikaa keezii kan kee fudhachuu didee gara biyyaa si darbuuf deeman jedhanii. Kanaaf ammoo gargaarsi karaa keessattiin namoonni guuraa jiranii. Gargaarsa kana ammoo wanni karaa keessattiin guurree fi yoo gubbatti baafni hamilee isiitiif gaarii miti jedhanii. Kanaaf gargaarsi kun maaliif yoo akka namni beeku maaliif hin goone waan si mudateef homaa sitti hin dhagahamini jennaani. Kanaaf deebisaa si walumaan laallaa. Piraankiin kun ammoo ture haga waraabamee namoota hedduu piraankii ta'e amma qabsoo keessallee waan jirruuf amma waan kana irratti fokas hin goonu. Garuu jidduu namni seeqachuu waan qabuuf isiniif gadi dhiifna. Warroonni chaanalii kanaaf haaraa hojjetan sabskiraayibii itti roobsatti xiqqii godhaatii amma 10,000 seenuu daafaatee amma 6,000 7 geenya 3,000 kan nama itti ol haguunnu piraankii Yanet kanaani. Babbaayee. Orazi. Hello, Yanet. Wait. Akamin nagaa qabda? Baga jiraatti ani. Hello. Hello, Yonis Abraham naan jedhani biyya Jarmanii irraa siibri bilaa nama as ture. Okay. Akkamati nagaa qabda? Baga jiraatte miidiyaa irraallee badde wallee kan kee ammoo kadhen gaddaa san dhageeffannee turre sirrii malee namatti tolaa jabaadhu rabbi si biraa jiraatu. Iddoo Oromoon hedduu si jaalatti nus anuu akka dhuunfatti hedduu si kabajaa si dinqisiifadhaa. Kennaa guddaa qabdaa jabaadhu rabbi si biraa jiraatu sin jechuu barbaada. Inni biraa mallee wanti uumameef homaa sitti hin dhagahamini Oromoon guutuun si wajjin jirti. Waan amma ta'e uumame kun waan uumamuu ta'uu danda'u waan nurraa eegamullee nu hundinuu gochaa jirra. Kabiraan mallee wanni si gaafachuu barbaade waan kana jechuun Oromoon akka hin dhageenye maaliif barbaadde keessumaan amma godhamaa jira akka I think doolaara 15,000 akkana gahee jira natti fakkaata garuu yoo Oromoon beekee oo dhimma kana maal rakkoo qaba? Maalinni naan galee. Okay, jechuun Yanet beeyta achitti rakkoon mudateeni biyyatti dipoorti gochuuf deemanii maali jedhanii amma keessaan goofandimiin banamee maallaqi guuramaa jira. Eenyuuf? Eenyuuf? Yaa artiist Yanet Dinquutiif biyyatti dipoorti godhuuf deemanii kanaaf gargaarsi guurraaf jedhanii jechuun keessa nama. Eenyuuf guraanii waan beekuun qabu. Akkam? I don't know. Nangelli waan jechaa jirtu. Wanni ansiin jedhu laal artiist Yanet Dinquu aniyyuu yeroo 400 kenne beeyte jechuun namoota guguddaatu waan kana gochaa jira namoota kijibanis natti hin fakkaatu Yanet Dinquu biyyatti dipoorti gochuuf deemanii kanaaf haa gargaarru jedhan beeyte. Eenyutu goofandi banate maqaa yaa waan beekuun qabu deehamatu. Ani homaan taane. Dubbiin himamu waa'een dipoortii kunis soba jechuudha. Ani waan beekuun qabu dipoortii waan kan jedhamu jiru. Kanaaf amma goofandimiin baname kun sobaa jechuudha. Waan beekuun qabu deehamatu. Amma kun sirraa dhagaan jira. Wayyaa rabbii namni dhuguma jetta ammatiin waan tana takkallee irra baran maaliifiin shakke beeytee dubbii tana namattis namootuma beektanitti himaa namootuma waa kennuu danda'utti himaa Yanetis sapiraayiz goonaa maali jennaan dubbiin tun xiqqoo naa fudhatamuu dhabdee anamma akka dhuunfaatti beeytee si wajjin haasa'uu barbaadetti beeytee Yanetitti jechuun sapiraayizii goonaanii yoo miidiyaa gubbattis baafnee hamilee isiitiif gaarii hin ta'u waan akkana kanatu jedhame beeytee namni nama yuuroo kuma takka kenne jira anin beekaas gaashayyalaa beekuu hin ooltu community Oromoo Jarmanii itti aanadha.
Hello. Maal isaanii itti hamatan. Asi jechuun gaashayyaa laafaa beekuu hin ooltu itti aanaa community Oromoo Jarmaniiti inni euro 1,000 kenne dubbii kana ammoo yoo miidiyaa irratti baafne hamilee isiitiif gaarii hin ta'uu jedhan namni akkamii waan akkanaa godha. Amma akkamaa goon. Ammaaliin shakke beeytee durumaa'u jechuudha. Oggaa isaan wanni kun miidiyaa irratti bahuu hin qabu jechuun artiistii jechuun kan ummataati siigalee artiistii jechuun artiistiin kan ummataati miidiyaatti maaliif hin bahinii Yanet ammoo yoo jechuun maali sarpiraayiziinu maaliif barbaachise asuma guruppiitti yoo fidanii asumatti guruppichatti illee fidanii Guruppi jechuun anamma wanni nasha amma xiqqoo amma maaltu sammuu keessa na dhufe beeytee miidiyaa irratti yoo baafne tarii hamilee isiitiif gaarii hin ta'uu jedhan hayyeessi an maal jedhee gaafadhe Yanetiin yoo guruppichatti finne hoo jennaan namoonni keessa jiran ammoo namoota guguddaa waan ta'eef callisii naan jedhan beeyte an ammoo maaliif si gaafachuu barbaade beeytee sila Yanetti itti himnee isiinu hayyama maalii fi rakkinni isii ragaa jiru rakkinni guddaa waan ta'eef miidiyaa irratti yoo sheer goone maallaqa guddaa guuruu hin dandeenya homaa rakkoon qabu artiistiin yoo paabliikli illee gargaaramee yaada jedhutti na keessa dhufe kanaaf si gaafachuuf beeyteen sheerii akka gootuuf nullee akka sheer goonuuf keessan guuramaa jira maallaqichi beeyte. Keezii si rejectii godhanii. Amma laa goonume. Goofandimii kabane Dr. Salamoon. Salamoon Ngushe. Ati amma qoy aniifatti waa haa goonu na caqasi. Dubbiin kun yoo shira ta'e. Na dhageessa? Akkam. Hello. Beekamsa kiyya waan akkasii gochuunis gaarii miti tokkoffaa kan dhugaa godhama yoo jiraate jechuudha. Okay. Lammaffaamoo ani waan hin qabu namni sun callisee dhuma maqaa namaan goofandimii qopheessuu hin danda'u. Yaa jechuun amma fakkeenya gaafa taa'ee danda'a tokko gaafa mooyyalee san hidhamee ture akkanumatti maallaqi keessan guuramaa ture maraafuu dhumarratti waan sitti himuu barbaadu jechuudha. Dhugaadha garuu namni sun kan dhugaa rakkateedha jiraamoo maal qabaatu namni sun waan akkasii qopheessu jechuudha. Okay. Eeyyama kiyyaanadhaan gaafachuu qaba kan dhugaa yoo ta'e jechuudha. Okay. Hello. Lammaffaan waan an ta'eeyyuu hin jiru nagaan jira. Okay. Waan akkasii yaaduun maal? Hedduu nama gaddisiisa dhugaa rabbiidhu waan isin jedhu amma akkanaa goonu. Hello. Amma akkanaa goonu. Okay. Kun Orazi entertainment sagantaa pirankiti. Atillee beektee jirta. Pirankii taatee jirta Yanet. Amma nugusuu pirankii godhanii ture beeyte. Hello. Hello. Nugusuu pirankii lanjut. Hello. Oh my goodness. Oh my goodness.
أنا من أريد أقول يناري سيرو أعرف إنه يا وأنا أعرف إسترا يا قالوا نبى كوفيس ساسي بس كول وأنا كسر لما هي من رجع في الشكاوى تلش كمان أرجعت تاكل زرت argamteerta kabiraan mallee waan haarawaa qabattee dhufaa jirtu jira asumaan amma yeroo akkasii jechuun danda'u hojjechaa jirra biyya akka biraa jireenya kan kee ka dhuunfaa nagaa qabdaa wanni hunduu nagaa kabiraan mallee toora miidiyaa hawaasaa qabda ka dhuunfaa keetii channel man fayyadamaa nan qaba. Facebook, Instagram, okay ayye. Facebook nan fayyadamaa. Facebook page nan qaba, official page. Okay. TikTok immoo amma baneera. Kanaaf akkasii ulfaadhuu galatoomii dhaggeeffattootatti maal dhaamta? Maal dhaamta? Sama dengan kau. Nanti kisah nu bayi ni sinjarat ta. Okay. Tahu. Ulfat awal ni jalan. Ani ko jiki jalan na jawis. Ani. Oromo gutus jalan. Bayi. Etik saja. Okay. Bayi. Jalan ta. Nasira kau ni dera ni kisah nu terlet semua. Ulfaadhu galatu Yanet Dinqu namoonni argachuu hordofuu barbaadanii Facebook page nisiitis kaama asirratti argitan kana kunoo asiin laaluu dandeettanii akkasumas Instagram isiitis akkasumas TikTok isii Facebook isii normaalis asirra jira screen gubbaarra isiniif kennee jira achiin hordofaa isiniin jenna galatoomaa ulfaadha bye Orazi